بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين أكمل جرتو خير الحمد لله. حران تناكاتا برنوتا كتابة اتباراتو دنديسن حديث رسول الله جتشورا حديث باية اتباراتو دنديسن خرقبا برمانا كيسن تيسن جوالا كيسن رد جتشورا ترتيبا كان كرياد الصالحين بلوغ المرام كتاب التوحيد يعني باية دا عقيدة مندر رأيه رهوية في قواعد الأربعة ليست شرطي صلاة جتشورا كتاب قفا جوال الرتب وفتني هذا سنين سجل إمو بكر أرجتنن إسنا أجرسيسا في كان أجرتني دران أحور دفاع جرتنيس ربي سن الرجالة كهم بير نيادة تشيسو في جتشورا جوجل كرومي تنكيس إنتي كتاب برنامجي تنا الرتلونا أصل الرت سجل محمد واتو جن ni baakunoo ba'ee jira yeroo irratti doonne haala kanaan jalqabuma irratti nuu baha maqaa Mahmud Waadoo jenne haala kanaan kitaabolee adda addaa argatuu dandeessan jechuun kunoo boorota afreen ibsa karaa nabi sallallahu alaihi wasallam arba'iina yoo irratti dhoo barbaadan liinkiin kunooti isuma irratti dhoottanii sagalee baay'eetu jira amma kitaaba tokko keessaa isin agarsiisu sagaleen jaayiza jechuudha hundisatu meemma riyaadu saalihiin kunooti irratti dheessin agarsiisu kabaratu jalqabarraa gadhumaa jechuu kitaabi hundisatu yeroo irratti dhoonne kunoo haala kanaan nuuf bahe kunoo bidaayan sagaleen kunoodha asirraa eegala sagaleen eegalee jira jechuu asirraa tokkoffaa lammaffaa jeeta haga 150 bira deema kitaaba riyaadaa guutuma guututti jechuu jalqabarraa jalqabuudhaaf xiyya gadi argamtu sana ni dhoonna buufatuuf jechuu sagalee irratti doonne akkanatti nuuf baha bakka naqmadatti tuqaa sadeen tana doonnaa daawloodiin kunooti as doonna jechuu gabaabamatti sooddoo utaalee bu'a yeroo qaraatanii afreen tana gadi fixxan sagalee jechuudha dabalata bakka jiru tana dhoottanii dabalachuudhaaf jechuu sagalee haga 5 irraa haga 100 wayii deemuudhaaf haala kanaan oofatuu ni dandeessan jechuudha kitaaba isa barbaadan keessa guyyuurraan sajjalluu karaa gabaabatti jennaan tuttuqaa sadeen sana irra keessa dhahaadha ammallee kunoo asirratti dhahaadha liinkii fuulorratti gabbuufatuuf jechuu shaasha jawaalaa irratti addi bakka tana jedhaadha akkamatti godhaa amma kunoo walakkaan keessaa baane shaasha jawaalaa irratti bu'ee jira jechuu liinkiin isatti karama gabaabaadhaan kitaaba isa barbaanne akkanatti gadi buufanne gabaabumatti akkana seenuu dandeenya jechuu eegatti bakka hubanne akkanatti baradhaa wal barsiisaa isiniin jenna kanneen silaazoo misi bakka garee adda addatti qaraatan rabbi isinirraa jaalatu kanneen mashguula taatanii dalagaa jettan iddoo buufattanii dhaggeeffataa deemuu ni dandeessan jechuu yeroo isinii mirgatetti kitaaba wajjin laaladha أيها الخير ربي سنرى جالت ولي ودبرستا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.